Afaanni kamiyyuu ni qoratama. Afaanni kamiyyuu fooyya'aa deema. Sirni barreeffamaa kamiyyuu fooyya'aa deema. Dhuguma qubeen dachaa jabaachuuf laaffachuu dadhabuun isaa qubee haaraa akka uumnuuf ga'aa ta'uu danda'a, sababa ga'aa ta'uu danda'u. Nuti haa qabaannu yaada jedhudha. Ka'umsi qorannoo isaanii tokko. Haa ta'u okey, haa qabaannu. Garuu bara 2024tti qubee mataa isaa Oromoon qabaate jechuun qaani. Gaaffiin keenya jalqabaa ija barreessaa tokkootiin akkasumas akka nama waldaa barreessaa gaggeessu tokkotti maal jetta? Dhimmoonni kun dhuguma afaan Oromoo keessa jiru yoo jiraatanis adeemsi ittiin furame kun akkamitti ilaalama kan jedhu. Ayyee galatooma. Afaanni tokko ulaagaan afaanummaa isaa yookaan afaan guutuudha wantoota nu jechisiisan keessaa tokko. Dandeettiiwwan afaanii arfan qabaachuu isaati. Akkas jechuun barreeffamuu danda'uu fi dubbatamuu isaa akkasumas dhaga'amuu isaa fi tokkommoo dubbisuu danda'uu jechuuti. Dubbiin barreeffamaan bakka bu'aa, dhaggeeffachuun immoo dubbisuudhaan bakka bu'a. Warri kun arfan gaafa walitti dhufan ulaagaa afaan tokko guutuu taasisuu yookaan immoo afaan tokko afaan saayinsii fi teekinooloojii gochuu danda'u baataniitu adeemu. So afaanni barreeffamuu danda'u, afaan dubbifamuu danda'u jechuudha. Afaanni dubbatamu, afaan dhaga'amu jechuudha. Uumamuma isaatiin barreeffamni dubbii bakka bu'aa, dubbisuun immoo dhaggeeffachuu bakka bu'aa jedhameetu jalqabuma gaafa kalaqamu jechuudha. Afaan tokkoof sirni barreeffamaa mijataa ta'ee inuma uumama. Waan haaraa miti. Yookaan argannoo haaraa Oromoon argatee miti wanti amma odeeffamaa jiru kun jechuudha. Durii kaasee waggoota 3,500 aga 4,000 duraatti qaroomoota durii himaman hedduu isaa yoo ilaalte barreeffamaan waan wal qabatan dhagaa irratti bocu fakkiilee kaasu sanarraati kan ka'u. Seenaa warra hieroogilifiksii yoo ilaalte waggoota 3,000 duraa barreeffama kuulee fakkaatu ammaa kanaan jalqaban. Yaada isaanii ibsachuu, barreeffamoota garaagaraa dubbachuu jechuudha, ibsachuu jechuudha. Ergasii as gara Oromootti gaafa fidaa dhuftu waggoota yoo xiqqaate waggoota bara 1821 akka faranjiitti jechuudha 1810 faa keessa afaan Oromoo gara barreeffamaatti dhufuu yaalaa ture. Qorattoota yeroo sana biyyarra deemaa turanii jechuudha. Laatiinumaan jalqabe. Ergasii afaan Arabiffaatiin jalqabeera. Gaafa dhattee ilaaltu afaan Oromoo barreeffamu afaan Arabiffaatiin jechoota afaan Oromoo barreessuu waan akkasii jalqabame. Utuma jedhu bara 1832 keessa immoo qubeedhumaan afaan Oromoo ibsamuu jalqabe. Qubee maqaa jedhu moggaafamuu baatus jechuudha alfaabeetii amma jiru kanaani afaan Oromoo barreeffame kitaabii itti lafa taa'ee hedduu argachuu dandeessa laayibireerii garaagaraa irraa. Fooyya'aadhuma dhufee jechuudha. Ergasii Sheek Baakirii Saaphaloo fa'aa immoo afaan Oromoo qubee mataasaa yookaan sagalee isa ibsu mataasaa qabaachuu qaba yaada jedhuun qubee bocanii turan. Qubee guutuu ta'ee sagaleewwan guutuu qabu bocanii namoota barsiisuuf yaalaa turanii naannoo sanatti walaloo ittiin barreessanii maxxansaa turanii yaalii hedduutu godhame. Baakirii Saaphaloo booda argumentiin tokkoon ka'a jechuudha bara 1940 keessa afaan addunyaa kana warraaqsi tokko jalqabe. Laatiin babal'achuu afaanota hedduu keessatti mul'achuu kana jalqabe. Dhumarra Sheek Mahammad Rashiid Abdullee, Hayilee Fidaa, Baharuu Tumsaa walumaa galatti amma dhufee Abaa'oo fi waldaa Maccaaf Tuulamaaf Abaa'oo bira ga'utti gara qubeetti dhufu gara waal ta'u gara qubee maqaa jedhu moggaafachuutti dhufe jechuudha. Kun adeemsa guddinaa afaan Oromoo keessa darbedha. Qubee Arabiffarraa jalqabu, Laatiniin jalqabu, Arabiffaan jalqabu sana lamaanuu dhiisanii qubee mataasaa uumuu Sheek Baakirii Saaphaloo bira ga'ee qubee mataasaa uumuu irraa immoo lakkii kuni bara wajjin hin deemu, teekinooloojii wajjin deemuuf nu rakkisa. Akka garaa keenyaatti itti barreessuu hin dandeenyu. Kanaaf qubee bara waliin deemnu laatinaa ergifannu jedhanii laatiin fudhatan. Amma qabxiin ijoon bakka kana jiru laatiin fudhatan jechuun qubee faranjii fudhatan jechuu miti. Afaan tokko sirni barreeffamaa afaan tokko afaanicha bakka bu'u ergan siin jedhee waan afaan sana keessa jiru ibsaa jechuudha. Afaanni tarii meeshaa wal quunnamtiiti jedhanii namoonni ibsan jiru. Kana qofa miti. Afaanni baattoo aadaadhaa, eenyummaadha. Afaan tokko barte jechuun saba afaan sana dubbatu aadaa isaa duukaa barte akka jechuuti. So gaafa laatiin fudhatan laatiin keessatti gabaabbachuu, dheerachuu,
hudha waan kamiyyuu itti dabalaniitu waan seerluga yookaan caasluga afaan Oromoo keessa jiru laatinitti dabalaniitu seera haaraa tokko uuman. Warri laatiin amma seera afaan Oromoo hin beekan. Eessatti akka dheeratu eessatti akka gabaabbatu hin beekan. Just qubeedhuma fayyadamne wanti addaan jiru. Laatiin irraa immoo wanta adda nu godhuu jira. Laatiin keessa qubeen dachaa hin jiru. Jechuun qubee dachaa caa fi haa wal bira keenya chaanii nuun jennu hin beekan isaa maal akka ta'e si'eechadhanii dubbisuu danda'u ta'a. Nuti garuu itti moggaafne. Addunyaa kanarraa afaanota hedduminaan lakkaa'aman keessaa afaanonni 100 fi gara 200tti dhiyaatan almost qubee laatiin fayyadamu amma googil gootee ilaaluu dandeessa. Warra qubee fa'aatuu qabanii qubee dhiisantu jira. Kan mataa isaanii seera barreeffama mataa isaaniitu qabanii gara laatiinitti dhufantu jira. Kana ittiin sii deebi'a. Qorannoon amma kaafame kuni ajamii yookaan immoo barreeffama Sheek Baakirii Saaphaloo afaan Oromoof boca wajjin waan wal fakkaatu qaba. Qabxiilee ka'umsa qorannoo isaanii ilaalan ture qabxii 3 kaasu. Tokko hanqinoota qubee amma fayyadamaa jirru keessa jiran keessaa qubeen dachaa jabaachuu dhabu. Kun akka nuti qubee haaraa uumnuuf nu kakaasee jedhu ka'umsa tokko jedhe. Ka'umsa lammaffaa hudhaan jabaachuu dadhabee jedhan. Kuni ka'umsa lammaffaa qorannichaati. Inni sadaffaa fi inni guddaan afaan Oromoo akkuma afaanota kaanii sirna barreeffama mataasaa qabaachuu qabaa jedha. Peeperii isaan hojjetan jechuudha. Qabxiiwwan sadan kanatu qorannoo kanaaf isaan kakaase jechuudha. Haa ta'u afaanni kamiyyuu ni qoratama. Afaanni kamiyyuu fooyya'aa deema. Sirni barreeffama kamiyyuu fooyya'aa deema. Waggoota 25 dura akka itti Ingiliffii barreeffamaa turee fi akka itti amma barreeffamaa jiru yoo wal bira qabdee ilaalte gargar. Barrumtiyyuu yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaan iyyuu waan hedduu yeroo itti jijjiiraa deemaa jirudha. Tooftaa barreeffamaa jechuudha. Namni yaada isaa gabaabsee ibsatu wanta garaagaraa gaafa fayyadamu wanti sun injifataa gaafa deemu namni gara addunyaa barreeffama isaatti dabalaadha kan adeemu. Qabxiilee isaan kaasan keessaa dhuguma qubeen dachaa jabaachuuf laaffachuu dadhabuun isaa qubee haaraa akka uumnuuf ga'aa ta'uu danda'a sababa ga'aa ta'uu danda'a. Yoo akkas ta'e qubee dachaa warra amma qabnu irratti tooftaa ittiin jabeessinuuf laaffisnu maaliif hinu? Fakkeenyaaf Sheek Mahammad Rashiid Abdullee abbaa qubee dachaa afaan Oromooti. Hayilee Fidaafaa gaafa qubee lafa kaa'anii qubee dachaa isaa amma fayyadamnu miti kan ka'an. Qubee dachaa isaa amma fayyadamnu kana kan boce Sheek Mahammad Rashiid Abdulleeti. Sanarratti garuu lafatti jabeessuu qabnuuf laaffisuu qabnu tooftaan wayiin sonni wayii itti dabalamuu numa danda'a. Barbaachisaadha yoo jedhame. Garuu barbaachisaa miti. Afaanni akka itti barreeffametti jechi akka itti barreeffametti dubbifamuuf dirqama hin qabu. Afaan Faransaay ilaaltee, Ispaanish ilaaltee, Ingiliffa ilaaltee jechoonni wanta itti barreessine hin dubbannee jiru. Hedduutu jira. Wanti itti barreessitu waan biraa, wanti itti dubbattu waan biraa walii galtee jechuudha. Sooshiyoolingwistiksii keessatti yookaan xiinqoqa hawaasaa keessatti akkaataa itti hawaasichi jedhu hundumtuu barreeffamanii bara. Amma fakkeenyaaf gaangoo jennee gaafa dubbannu gaadhuma fayyadamna gidduutti ishee sagalee jirtuuf gaangoo gaafa jennu garuu sagalee biraati hin barreeffamu jechuudha. Bakka bu'aan qabu jechuudha. Wanta hundumaa bakka buustee miti kan itti barreessitu. Waan isatti dhiyaatuun yeroo itti barreessitu inni mudata. Kun afaan Oromoo keessatti qofa miti. Jarri kan hojjetan beekumsa xiinqoqaarraa hedduu fagoo ta'uu isaanii wanti itti bartu tokko kana. Kan lammataa waa'ee hudhaan sagalee hudhaa jabeessuu dadhabnee, laaffisuu dadhabnee, dheeressuu dadhabnee jedhanii kaasanii naan galle. Sagaleen hudhaa jalqabuma irratti isaan sagalee dubbachiiftuu jedhaniitu kan isaan bocan. Hudhaan fonoloojikaal laaboraatoorii keessatti yoo ilaalte sagalee dubbifamaati malee dubbachiiftuu miti. Akkamitti akka isaan dubbachiistuu keessa kaan gaafa laaltu hanqinni beekumsa xiinqoqaa jara kana bira akka jiru kunis sababa lammataati. Hudhaan dubbachiiftuu ta'uu hin danda'u. Hudhaan dubbifamaadha. Kan lammataa amallumti hudhaa jechuchumarraa yoo hubatte hudhamaadha. Sagaleedha. Bakka bu'a mataasaa mallattoo qaba. Garuu qubee miti. Akka qubeetti yookaan guutuu taasistee bakka hedduutti waan dhufuu miti. Jechoota irra deddeebii keessatti waan dhufuu miti. Bakkoota murtaa'anitti warra dhufan. Baay'ee qubaan kan lakkaa'aman jechoota afaan Oromoo keessatti hudhaa argatta. Baay'ee qubaan kan lakkaa'aman. Utuu lakkooftee jechoota 20 15 hin caalle keessatti hudhaa argita. Isaa olii hin fiddu. Tarreessuu hin dandeessu jecha hudhaa qabu. Re'ee ta'ee jettee, ga'ee jettee
verb wantoota ta'an irratti hidhattee galchitee isaan alatti wantoota kan biraatti fidduu hin qabdu hudha. Kanaaf mallattoon kaame sun baay'ee bifa bilchaataa fi bifa baay'ee ogeessonni hojjetan jechuus dandeessisuun hudhaan kaamee darbeera. Utuudhuma ta'ee utuudhuma qubee amma kuulee jedhamu fudhannee hudhaa akkuma jirtutu fudhatan iyyuu isaaniif gaariidha jedhee yaada. Inni sadaffaa fi inni dhumaan dhimmicha irratti dubbachuu barbaadu qubee haaraa akkuma warri Amaariffaa Giizii qaban, akkuma warri Arabaa Arabiffa qaban, akkuma warri jarri alfaabeetii qaban, akkuma Chaayinoonni kan mataa isaanii qaban nuti haa qabaannu yaada jedhudha ka'umsi qorannoo isaanii inni tokko. Haa ta'u haa qabaannu. Garuu bara 2024tti qubee mataa isaa Oromoon qabaate jechuun qaani. Baratti addunyaan qubeewwan mataa isaanii dhiisanii gara qubee tokkotti dhufaa jiranitti qubeewwan mataa keenyatti deebi'uun qaani. Haa ta'u dirqama jedhamnaan garuu bara 1940moota keessa qubee bocame kan Bakirii Saaphaloo jira. Seenaadhuma himachuuf akka toluuf, dheerina waggaa himachuuf akka toluu fi qubeen Bakirii Saaphaloo kuulleerra wayyaadha. Isatti fayyadamuu dandeenya. Barbaachisaadha utuudhuma jedhamee jechuudha. Amma maallatti fakkaata seete? Qubee uumnee nuti gootota Oromooti yookaan beektota Oromooti maqaa jedhu argachuuf abbaa qubee maqaa jedhu argachuuf warra kana dura turan kireeditii dhabsiisanii kireeditii haaraa argachuuf waan taphatamaa jiru natti fakkaata malee dhuguma barbaachisaa taanaan qubee mataa keenyaa qabaachuutu barbaachisaa ka'umsi sadaffaa qorannoo isaanii sun barbaachisaadha taanaan Bakirii Saaphaloo maaliif hin kaafu? Maaliifitu iskiriiptii Bakirii Saaphaloo yeroo sana hojjete amma beekamaadha yuunivarsiitii keessatti dipaartimentoota afaanii hedduu keessatti wanta mul'atee barsiifamu waan ta'eef isa du'aa kaafne akkuma giizii kanafaatti maaliif ittiin fayyadamu. Qabxiiwwan sadan ka'umsa qorannoo isaanii ta'e kuni guutuu miti. Adeemsi isaan ittiin adeeman kan akkamitti ilaaltaate? Jechuun riisarchii isaa qopheessurra akkatti uummatatti gadi ba'ame adeemsisaa jiru akkamitti hubatte? Qorannoon tokko saayinsii dhuma qorannoo yookaan riisarchii gaafa ilaaltu sababoota gurguddoo 4 yookaan 3 fi qorannoon kan godhamu. Tokko rakkoo furuuf qoratama. Kan lammataa wanta hin mul'atiin yookaan wanta hojjetamee gadi hin bahin tokko mul'isuudhaaf qoratama. Kan sadaffaa baraaruudhaaf yookaan wanti ta'e tokko dhufuu mala akka irraa of eeggatamuuf qoratama. Kanneen sadan bu'uura godhata qorannoon. Qorannoon kana sadan bu'uura hin godhanne qorannoo ta'uu hin danda'u. Bifuma ammasitti haasaa ooleen qorannoon kuni kana sadanii yoo ilaalte tarii argannoo yookaan abuura isa jennu waan haaraa argachuudhaaf qoratamuu mala ta'a. Haa ta'u malee garuu barbaachisummaan qorannichaa yookaan immoo afaan Oromoo keessatti dhiibbaan inni uumu yookaan afaanichaaf bu'aan inni buusu maali gaafa jettu balaan ni fidu malee bu'aan ni fidu hin jiru. Fakkeenyaaf gaaffiin afaan Oromoo gaafa jennu tootaalii sababa waloo uummata Oromoo walitti qabe keessaa isa tokko. Sababa waloo uummanni Oromoo ittiin bara dhufaa darbaa mootummaa Itoophiyaaf impaayera biyya kanaa wajjin wal lolu isa tokko. Dhimma afaan Oromooti. Afaan Oromoo afaan federaalaa haa ta'u jedhamee gaafatamaa jiruuf sadarkaa fiixee irra ga'ee irratti hojjetamaa jiruuf afaan Oromoo sirni barreeffama isaatii sadarkaa googilii irra ga'eef afaan Oromoo kitaabota hedduutti qubeensaa amma qubee jiru kitaabonni hedduu barreeffameef afaan Oromoo miidiyaaleen gurguddoo ittiin hundeeffamanii isin dabalatee Addis Istaandaardii hanga BBC hanga VOA'tti ittiin hojjetamaa jiruuf dudduuba deebi'u ta'a. Tokko jennee gaazexeessaanis qorataanis hundumtuu dudduuba deebi'ee baratee gara hojiitti ba'uu akka jechuuti. Dorgommii yookaan immoo gaaffii afaan federaalaaf gaafatamaa jirutti iyyuu yerootti qubeen iyyuu qubee ga'umsuuf yookaan kitaabonni ittiin barreeffamaniiru kun ittiin hojjetameera jedhamee ragaalee dhiyaatu walitti qabamuudhaaf walii gadi fiigamaa jirutti arkaayiviin tokko sirna barreeffamaa ittiin hin jirreen dudduuba deebi'uu jechuuni. Tariiyyuu ergama natti fakkaata. Gaaffii uummatichaa dudduubatti deebisuuf waan godhamu natti fakkaata. Ani akkasitti hubadha akka lalisaatti. Haa ta'u malee garuu dubbii barsiisaa Fedhisaarraa dhageessetta yoo ta'e kan inni jedhu barataan 6,000 ol barateera jedha. Ani yoo na hiitan iyyuu dhaloonni itti fufuu jira jedha. Just wanta
lafarratti niitoorkiin isaa diriiree dhume godhaniitu kan isaan dubbataa jiranii haasaa maaster Hasan irraas kan hubatta. Iddoo tokkotti immoo maal jedhu implementeeshinii keenya hin qabnu isin gaafanne qorannoo dhiyeessine yoo hayyuun mirkaneesse hojiirra oola yoo mirkanaa'u baate ni hafaa jedhu. Gama dudduubaatiin dudduuba deebi'ee qorachaan ture kitaabonni gosa adda addaa 12 maxxanfamaniiru amma harka isaanii irra jiru magaalaa Dirreedawaa keessa jira nurkas geera. An harka geera personaalii kitaabichaan harka koorra jira hardi koppiin isaas soofti koppiin isaas kitaabii isaan maxxansan jechuudha. Gama kan biraatiin immoo namoota 6,000 dhossaatti leenjisaniiru. Namni 2,000 deemee akka barsiisuuf akka barsiisaa ta'e afaanicha akka barsiisu babal'isuuf. Namoonni 4,000 immoo cal jedhanii beekumsa waliigalaaf kan baratan jedhanii ragaa of harkaa qabu. Dookimentii isaan of harkaa qaban innis ba'eera. Biyya mootummaa qabu keessatti, biyya sirna qabu keessatti, biyya afaan kanaaniin naannoo koo bulfadha. Naannoon Oromiyaa afaan Oromoo fayyadama. Qubee sirna barreeffama qubee jedhu fayyadama. Ati aga zaatti jedhee mallattoo wajjin keeyyata tumatee jiru keessatti qubeen haaraa hayyuun yookaan walitti qabamni dhaabbanni qorannoo tokko hin mirkaneessin namoota dhuunfaan uumamee gaafa gadi ba'u gaaffii natti ta'a. Adeemsa kan hin eeggan qorannoo homaa adeemsa beekamtii hin qabne akkasiin geggeessanii uummata irratti immoo yaalicha gaafa godhanii namni tokko qorichaan argadhee qorichi kun isin fayyisadhee akka namarratti yaaluu jechuuti. Afaan akkuma jette evolve gochaa deema miti amma dhufe waan itti dabalamaa waan raadhataa deema. So afaan Oromoo absoluutidha. Kana booda rakkoon qabu jijjiiramuun qabu fooyya'uun qabu kana walitti qabiiti miinaa deebisi. Jalqaba sitti afaanni kamiyyuu qoratamuu akka qabu nana manaani akka ogeessa afaanii tokkotti afaanni kamiyyuu guyyaarraa gara guyyaatti qoratamaa deemuu qaba jedhee nama. Guyyaarraa gara guyyaatti maaliif bifa salphaatii waa guutuu dandeessee jennaan qorannoon kee bu'aa buusuu dandeenyaan afaanichaaf galtee gaarii taanaan itti fufa wanti dhaabbatuuf hin jiru. Yeroo hundumayyuu wanta itti fufiinsa qabaatudha jechuudha. Haa ta'u malee garuu qorannoon kee afaanicha dudduuba deebisa taanaan maaliif faayidaan isaa? Amma qorannoon dhiyaate kuni homaa daban qabu baay'ee gaariidha. Yaada haaraayyuu fide tarii dhuguma afaan Oromoo akka jarri kun jedhanii guutuu miti yoo jedhee akka namni gadi deebi'ee qoratu gochuu malata. Gaariidha. Garuu dogoggorri guddaan uumame qorannoo kana utuu hin mirkaneeffamin, utuu hin mirkanaa'in, utuu namni irratti naaseen yaadonni nama kaasaa jiru kun yaada lalisaadha. Yaada namoota kan biroo irratti dhaggeeffatanii utuu hin mirkaneessin gadi baasuu isaaniitu dogoggora guddaadha. Uummataaf gadi maaliif qorattan namni ittiin jechuu hin danda'u? Qorachuu danda'u. Garuu gadi baasuu isaanii kitaabatti maxxansanii barattoota barsiisuu jalqabuun isaanii kun dogoggora seenaan isaan gaafatu seerris isaan gaafachuu qabu. Dogoggora akkasiiti. Afaan Oromoo xumurameeraa isa jetteef sichi afaan ammallee qorannoo hedduu isa barbaachisuudha. Akkas jechuun garuu dirqama waa'ee sirna barreeffamaa isaa qorachaa oolla jechuu miti. Bara hayyuu meeqatu itti dhume? Bara hayyuu meeqatu aarsaatti kaffale? Bara waan meeqatu itti ta'e baajeta maallaqaa bira darbee lubbuutu itti kaffalame qubee amma jiru kanatti. Waa'ee afaanii gaafa haasofnu waa'ee barreeffamichaa qofaa miti. Seenaa isaa duukaa kaasuu qabu. Seenaan ittiin afaanichaa irra ga'e, seenaan ittiin adeemsi inni keessa ba'ee maal fakkaata waan jedhu kaasuu qabu. So afaan Oromoo gaafa kaafnu afaan Afrikaa keessaa afaanni aarsaan itti kaffalame kan akka afaan Oromoo hin jiru. Hayyuu meeqa kan itti dhume, namni meeqa kan itti aarsaa kaffale, namni meeqa jireenya isaa kan itti dhabeedha. Afaan Oromoo gaafa kaafnu, waa'ee qubee gaafa kaafnu. So ammallee garuu qoratamuu qaba. Waa'ee sirna barreeffamaa isa qabnu akkamiin fooyyessina? Akkamiin jijjiirraa? Rakkoo kaafame kan akkamiin furaa deemna? Waan jedhu irratti qoratamuu qaba. Dudduuba deebinee akka waggaa 3,000 dura dhagaa irratti bocamaa turetti arrasiin bocna jenna taanaan sirna barreeffamaa addunyaa waan taane sirna barreeffamaa namundumtuu bifa salphaan barreessuu hin dandeenye humna taanaani kun afaanichatti ba'aa fiduudha. Afaanicha dudduuba deebisuudha malee fuulduratti butuu miti. So amma kanarratti akka ati na ibsitu kanan barbaade siivil karaa ta'een diskas gochuu dandeenya wanna kana. Bar waa tokkotu jira laal. Sheek Baakrii Saaphaloo gaafa afaan Oromoodhaaf qabsaa'u afaan amantii jedhee miti. Afaan Oromoo jedhetu qabsaa'e. Walaloowwan inni ittiin afaan qubee Baakrii sanaan arfiiwwan Baakrii Saaphaloo uume sanaan barreeffamaa turanii waa'ee afaan Oromooti, waa'ee saba Oromooti, waa'ee quuqama Oromummaati. Sheek Mahammad Rashid Abdullee gaafa afaan Oromoodhaan barreessu
Sumaaleeti haga Gibsitti ari'amee akka bineensaatti ari'amee gaafa afaan Oromoo qubee kana ammatti fayyadamnu kana uume amantii isaaf miti. Dhimma Oromoo fi dhimma afaan Oromootiif. Namoonni amantii Sheek Mahamad Rashid Abdullee hordofu hin hordofne lakkii sheekatu uume jedhanii fayyadamuun dhiifne. Fayyadamaa jira bara ilmi Oromoo hundumtuu. Lakkii Hayilee Fidaa kiristaanatu uume jedhee ilmi Musliimaa tokko fayyadamuu hin dhiifne. Fayyadamaa jira bara. Maaliif? Waan waloo waliin qabnu waan ta'eef. Har'a garuu sababa namni kutaa ta'e tokko yookaan immoo namni amantii ta'e tokko hordofu dhufee afaan Oromoo siidaawwan yookaan yaadannoowwan nuni Bakirii Saaphaloo fa'iif Mahamad Rashidii fa'iif Hayilee Fidaa fa'iif qabnu gaafa jigsu sababa nama sanatti dubbanneef gara amantii dhaquu hin qabu. Maybe namni ofitti hin amanne lafa garee barbaadetti fiigee galuu danda'a. Garee barbaadee kaafachuu danda'a. Gatiin akkas ta'e akkas na godhanii gatiin akkana ta'e qorannoon koo kufe jechuu danda'a. Dhimma mataa isaati. Garuu gaafa namoota akkasii wajjin wal falmamu yookaan walitti dubbatamu kan ilaalamuu qabu waa'ee dhimma seenaa kaleessa darbee fi dhugaadha. Dhugumatti qubeen uumame kun qubee isamma jiru kanarra ni caalatu ta'e sababni ani hin fudhanneef hin jiru. Homaa sababni nuti hin fudhanneef hin jiru jedhee nama naan. Maaliif amansiisaa ta'ee kuulleen qubeerra wayyaadha gaariidha jedhamee qorannoo isaan dhiyeessan amansiisaa taanaan hin fudhatamu. Fudhatamaa jiras bara dhimma qubeen alatti wantoonni kan biroo abbaan fedhe dhiyeessu gaarii taanaan fudhatamaa jira bara. Sodaan ati kaafte garuu dhugumatti garan taanetti deemuu mala ta'a. Namoota dhimma kanarratti beekumsa gadi fagoo yookaan bilchina gadi fagoo hin qabne ijaaranii sababan akkana ta'eef jechuu danda'u ta'a. Bari qorannoo kana kan dhiyeesse abbaan argannoo nama bahaa Oromiyaa bahaatti nama dhalate kan hojiirra oolchuuf olii gadi fiigaa immoo lixatti nama dhalate bara. Kan mormamaa jiru nama tokkoo miti bara. Jara hojii kana hojjetu guruupii hojii kana hojjetutu mormamaa jira. Isaaniinis kan walitti fide Oromummaa bakka garaa garii lamaanii Oromoodhaaf waa buufna jedhanii dhufan ta'uu mala ta'a. Kan isaan mormaa jirruufis immoo dhimma Oromoofi yookaan dhimma Oromummaa fi malee fedhe isaan godhasi abaluu gamasi jedhamee miti bara. Lamaan iyyuu bakka adda addaatii walitti dhufanii kan isaan mormamaa jiru garuu wanti isaan hojjetan dogoggora gatii ta'eef malee amantii isaan hordofanii fi kutaa isaan irraa dhalatanii miti. Kuni waan booda tafa dhaloonni qubeeyyuu quba hin qabne waan akka kanaa jedhee yaada. Dhaloota kuulee nan ilaallatu.